نانجي Akkamiin godhattee liqii raafuuti? Suma gammachiisuuf jeeta. Maali gammachuu wanti yaafitee kanattuu gammachuudhaati waan namaatti na gammachiisa. galatooma isinillee nyaata danuu turaa isinillee nyaanne dhufne kana gaggeessa kaan immoo daa'ima mana dhiisee dhufanii beektaan Namni kaman nama qaanyee Ni kana nama. Eeganii deemnamma. waan deemna wal eegu jira galatooma gaa nuuf gootanii nyaannee dhufne na gaggeessa kaan immoo daa'ima mana dhiisee dhufanii beektaa Akkin jechuudha. ture Wallahi isin hundinuu galatooma iftu keenya akka ilmoo daa'ima mana dhiiftee dhuftellee nu qabdaan illee silaafi jettee illee ilmoo ta'e wallahi sima wajjiniin qaba galatoomii kaafirraa yaa isin hundillee ati faan haadha ilmooti kai gadi dirra. kaayaadha Kai gal haadha ilmooti galatoomii turtee jirtaaf hin ilmoon kaarama luutii. barkee deemumaa fi deemaa isinirra buluun deemu abdi na gaggeessa kaa numaan kaabar taa'uu jira Baranis manni sin jeemtu odoon ta'in turtee jirta haadha ilmoo nu sirtaan ayyoomaan gadee jiru sin gaggeessaaf baaltoon ta'e eessaan ayyoomaan. Abdii dubbisiga. abdiin baanaa bara abdiin Iftu obsa kana namni nama sama xiqqishoolee ta'a. maali gaa obsiin akkana hafeet waliin jenne abdi Kan kaasuutu matti onee naati maali namni hora dura tolu. Abdii nyaata nyaachisuun deemtu sibeetu mata wayyoo. maa seettensee isiinis gammachuma har'a isaan kana gammadanii ijoolleen jaalala isaanii haariitti uummatanii waliin gammadanii kaan ta'an atummaanuu haasitummaaf dhuftee na fakkaatan. asdummaa gaata naafi duniyaanis walitti saayiba naafi abdillee walitti naarsinaa naafi duniyaallee walitti naarsinaa abbaa mana kiyyaatiin osoo hin mari'atiniin fuudhee waan kana fide bakka sani boodanii deebista yennaan eeniin deebisa. Waan qabaan ammaa bakka kana waan qabaan. Salli wal mari'atanii eeniin deebisa edanutti naan jee anumaa wajji gan qaba waliin ijabbaa mana kiyyaan dhiisu maal taasisu. Amma ibtuu keenya waasii himu. Tamam namni nama obsa harkoo waan fedhile waan qaban ulfaatanii. Ibtuu kanaa miti. Amma waa xiqqisha obsi garaa gammachuu kanaan warbira bulanii har'a gammachiiftee dhugaadha obboleessa fi tokko har'a jaartii tiyya tanaan gammachiisa siin jeeti abdii kun garaa guutuun afaan guutuun si dhufe akkuma gammachiifte kanatti sillee rabbi haa gammachiisu jaarsi keetis gaarra maallaqa sangaa mataa jala kaayyatee oggushan ijaabaan bulu itti dhiiftee boruuf gaafachuu qabda. Akka marii inni yaa jamaa na dhagaa afaan tokko dubbachuu jirraami yoo naan jee bubbuleetii waan kana siif deebisaa yoo naan jee ammatti afaan oromoo haa kan beektan seesin isaan waa walii galanii naaf isaa walii galamee mee isin hundi ati tun naaf najjaashee fi abdu qofa itti abdi maaliif calisee isa mataa buusu Kan falageen tabiiftu jumnaan tabiraas inni qabtaa ta'u maali akhi obsa kan nurraa namni guyyaa tokko yaa ani beeku gamma abrahaam na dhiisoo ni galaan deematana kan waan amma dachiitan ol seenin amma dachiitan seenin si baasa kun maal naan jette abdii walitti jibuun gaarii miti dhugaa fudhatanii maal naan jette ta'u dachiitan dhiitan si baasa kan kaadhe dachi dhiitee waan hawaasa waanuma godhe sani adeemsisu qabda namarratti kanatti qaanyeessita abdi keenya jaarsisiin amma yoo gartee waan kanatti inni ta'uu baatanii Eegaluun mataa jala dhagaa isinii fi nima baallama arrumatti kanamni xiqqishoo nama obsa maal daabni kiyyaa miti yaadamaa isa dubbuma tanaan dhaabuuf maallaqa haalli irraa fuudhe maallaqa naan jee akkamiin godhattee liqii irraa fuute? suma gammachiisuuf jeeta Maali gammachuu wanti yaafitee kanattuu gammachuudhaati waan namaatti na gammachiisa. laafa akkuma qacalloo gammatti jeeta gaaji maallaqa waan daafaa kan haa yeroo Maaliif nama duratti naasii biteettee na salphiftee hiriyaatti jirti. Isii tumma gaafatan namni guddaa Ta'u obsa kan marraa liqee kan akka bisita Abis atau apa kan kita nanja, apa nih kamu ammatti jeetiin godhee jiru. Maafi Amma waliin siin jiru ibtuun maal si qabdi? Maallaqa siitiin kana naa bitte? iftu maallaqa irraa liqeeffadha. Maallaqa irraa liqeeffattee daaba kana naa bitte? Egaa suma gammachiisuuf jeeta. Ani gammachuun biyyaa fi ta'e kanattuu gammachuudha.
أن كان سنجال الدودابة نابي تفسي سنجال الدودابة نابي توبات تفسي نجيبه دابة سيتي في مالك أنا ما تسكمت ليسته ها أسير هبة لما هنكما نمني تجمع تجمع تجنا صدق أنا عندنا أبسط بدي زي أنا جمعنا أتانك عبدي عمل جرتا أن أبسان كبه مالك نمكن نمكانnya dah إرياك تيجي رابطة كم وانا بيتاج نمكن نمكانnya dah إرياك تيجي رابطة bulet namni bulfatee mana mugaa tajaajila dah kan Nakanya sita. Kanyi maal tu fide? उसमें कब तेरे आज मेरा आपको बोले थी Kanyi आज ma. ऐसा करने थे भी गलत Kanyi. अवानी सी Lagi. कब आज कब तेरे आज गिरते करना नकान जैसा Sira ya akhir nomor lagi apa cuci nyurtu नंबर वाले के बच्चों ने के फते दाबा ना बिता उन्हें सुना मरती आरते इंसान ने दाबा करने कब के फते खाना बुतू ना बिता ya bos baga peccis bujeti गम्मच्चो अरे कर तू सिंह जाता सिंह जैसा दाबा मलेस अक्का में तेरे आज Halas gamma dubbiri isaati ilmootiitti deema waan kiyya baasi harkara naa kaayo. Ana akka dhiiftee sa ilmoof deettee dhufte ilmooti yaasa kamatti jirti rabbi. abs ya akhi buli baru sikhana خلاص خلاص Akkuma isin ilmoo sana qofa qabdan ilmooti deemee fi qabu fala maali. tamam marrage lah Halas nagaggee saaree maaltu tana fiqaanii fidee miti yoo waan sana harkaan qaba. Maali galama ani horcuufa deemfinni Sadi dhageenye. geessire फते ya akhi देखो तो नहीं nomor lagi apa cuci nyurtu lekin rafu deh bar jechuun galii walii lamaa bar. لا لما ni ana يتني سنلين خلاص نلمن جلتو ماذا واني سيبته وانا ما تني سيبته أنا جيت جل Kanaaf irraa baasin haa kana kaadunyaa keenya maal rakkoo qaba. Boruu jennaan isinis abbaa mana kiyya dubbina godhaa jirti. Eegaa. Dhaabu duniyaa jarjarin obsi. Naadisi Fatiha baastee anaa kan itti rampasin rampasin maatii kan fedha nyaarreen kaleessa isin maal falta ammatti hin deessu jenna rampasin La abdi ati fadu. hanni Abdi dirqamni hin jiru waan kun yoo hin qabaanne haadha manaa kee dirqama fitte waan kana jaalachisuus hin qabdu haadha manaa kee si beeyti. Abdi jaartii ta'e dirqamaan namarraa liqeeffattee gammachisuun qabdu jaartii ta'e miskiinummaa hojii jiraatanii beektanii si beeyti miskiifa kee ni beeyti na fakkaata. sadi batana to opsan kamna rally ke fadit bu ina kan Opsan kamna- khala kami berarti akkuma jettetti daaba dhugaa godhattee firraa baastee naa kan nite an daabaniin qaba kana oliitiin mana qaba daaba akkamiin godha illa biin lamaan lakiyyaan fedha deebisi khalas fura duga daaba beetan immoo sin deebisi garuu ganamaa miti ammaan fedha oh dem dem si fura ammaan fedha hayya la ammaan fedha Ati maallaka namaa sadaqaan akara dhugaa banaa bitiin siin jee. ammaan fedha ammaan fedha goro anaa isitti gara jaarsa hojii nan dhiisu Maala salphifte hiriyaatti jirti kanatti. Waan qabdu gammachuu dandeessa. Akkamitti hiriyaatti jirti kanatti. Afiza akkanaan jeen maallaqa tabaati an lammaatu isin dakhalee maallaqa fedhamosin maatu isin dakhalee ammaan fedha amma doolaara kuma amma naafida maallaqa jaamma amma mani dakhalee hin jiru naa bitima naa maallaqa naan fidin abdi kuteer maalin iso nakanya si terap jadi inde bisa malu wan makna balik hordoftoota fi kabajamtoota duniyaa tub likiin fuuni abdi doolaara kuma lama kaashiinatti kanneetiin naaf najjaarsoobin deemnee wajjibinne isin agartanii jirta viidiyoo bakka irraa bituus maallaqa gizee
دلقا رجع دفتوت obboleetti qabdiisiin tanifti sodaallanii takka biyyaa waa bakkaan irraa bitee agartanii jirtan hoggaa maallaqa balus kobatanii jirtan firaank garri nutti jiraafi firaank maallaqa biteetiiti siifin bitee maallaqa isaan nakkanne wallahi wabbillahi maallaqa isaan nakkanne maallaqa isaan nakkanne karaa miti obboli maallaqa isaan nakkanne laa dooraan akkuma lama لا maallaqa isaan nakkanne firaank isa dalagare فاكتوري ما خير لا لا amani firaankiin sira dalagee makkan itti gaayyaa dhiifama jira dhiifama jira tiisa dhiifama jira waqtiin hin jirtu tini ana hajja amma micaan kiyya quba jira kumaan siin jeesani ayyee khalaas amaneetii jira khalaas dhiifama naa godha dhugumaan haflaa kun haflaa kiyyate habibi isinillee wallahi waan kanatti haabamtanii kanatti haflaa kan naa godhanii hedduu baratoomaan isin eegaa hordofaa fi kan keenya firaankiin isaan godhe isinillee oromooti jedhifama laatee haafizaati yaa dhiifama jeetiin jira eewaa namni gaa dadhabee jira dhaabinaa dadhabee jira خلاص أنا فكرت مع السلامة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته